Ashamaa harka fuudhee akkam jirtu nagaa keessanii anis baay'ee nagaa koodha isinis immoo akka nagaa taatan abdiin qaba jirtu isiniin jedha isinirraa baduu kiyyaaf immoo dhiifama guddaa isin gaafachaa maal taatee baddee warroonni jettanii nagaa gaafatanis namoonni hedduun jirtanii galatoomaa irra deddeebi'ee galatoomaa isiniin jedha. Kuno har'ammoo iddoo bashannanaa mana bashannanaa bakka bareedaa isa sanitti isiniif deebi'ee jira dhufe kunoo amma kunoo nam bashannanaa kottaa bashannanuu waliin isiniin jedha. Iddoon immoo iddoo baay'ee namatti toluudha, iddoo baay'ee nama hawwatuudha, waliin bashannanaa kottaa inni isiniin jedha. Isin nagaa keessanii miti? Ani baay'ee nagaa koodha. Maaliif taatee badde kanaan jettan immoo yaw viidiyoo kaleessa dheengaddaa isinii hojjedheen viidiyoo dheengadda isinii hojjedheen ture. Namoonni hedduun viidiyoo san laaltanii turtanii garuu maal taatanii namoonni baay'een koomantii akka duraanii naan barreessine eessadhattan ijoolleen Faatmaan faa burtee ijoollee hedduudha maal akka taatan hin beeku. Warroonni duraan koomantii naa barreessaa turtanii maali nagaa keessan immoo maal taatanii baddanii duraan lakkoofsa bilbilaallee na gaafachaa turtanii isinii jedha. Ijoolleen keessaayyuu Dubaay keessa jirtanii Suudii keessallee Beerut keessallee warroonni jirtan maal taatanii nagaa keessan baddan immoo ergan viidiyicha dheengadda gadhiisellee yaada keessan naaf hin kennine baay'ee tokko immoo isin lakkoofsa dhuunfaa keessan isin qabu waan ta'eef isiniifillee baay'ee yaadda'aa immoo tarii akkuma kiyya kana dhukkubsatanii jedhee baay'ee tokko yaadda'aa jira. Garuu viidiyoo kiyya kanarraa yoo yaadni kiyya hubattanii jettanii yaada keessan naa deebisaa naguma keessan baddanii hin isiniin jedha. Jechuun ani garuu maal akka taatan hin beeku. Koomantii naan barreessine immoo biyya galtanii neetwoorkiin isin didee ta'e hin beeku. Warroonni yoo biyya galtanillee jiraattan ta'e rakkoon qabu. Masarati biyyan galanaan jettee turte yeroo duraatii fi yoo galtellee rabbiin nagaadhaan si haa galchuu maatii keetiin wal si agarsiisus siin jedha. Warroonni immoo kun oduma biyya keessa jirtanuu oduma biyya ba'achi jirtanuu viidiyoo kiyya yoo kan isin qaqqabne ta'e viidiyoon kiyya amma akkasiin qaqqabu abdiin qaba. Ani immoo sammoonni baatii tokko ture viidiyicha gadhiisetti isin turre viidiyicha tureera. Sababa saniitiin namoota baay'ee wal qunnamuu hin dandeenye amma immoo kottaa isinii deebi'ee jira. Warri natti muufattanis dhiifama naa godha asumaan isiniin jecha yoo natti muufattan dhiifama guddaa isiniin jedhee viidiyoo kaleessa hojjedhe irratti isinii gadhiiseen jira. Kottaa koomantii naa barreessaa yaada keessan naa ibsaa. Immoo jaalladhee osoo hin ta'in yoo sababa na dhukkubeetiin wanni irraa badee shabakaarraa badee viidiyoo hojjechuu hin dandeenye sababuma saniitiif hin bade malee rakkoon tokko na bira hin jiru. Amma garuu immoo isiniif deebi'ee jira kottaa isiniin jedha. Warroonni maal taatan jettanii namoonni hedduun immoo na gaafatan karaa dhuunfatiin illee isin hubadheen jira. Garuu viidiyoo kiyya immoo kan kaleessa gadhiise dheengadda namoota baay'eetu laalee koomantii namoonni naa barreesse nama 3 moo nama 4 malee namni naa barreessitan hin jirtanii. Ijoolleen duraan na faana tattabattanii yeroo baay'ee na jajjabeessitan koomantiidhaan maal taatan nagaa keessan irraa baddammoo neetwoorkiitu isin dide moo biyya galtan isiniin jedha. Yaada keessan amma yoo irratti deebitan naaf deebi'a na wajjin na haasaa na wajjin taphadhaa. Ani immoo baay'ee tokkoon isin yaade akkuma isin na yaaddanii na gaggaafattan anis immoo hedduun isin yaade isin caalaa anatirra isin yaade fakkaata. Ani hedduun isin yaade bakka sababa na dhukkubeetiin akkattiin miidiyaa irratti deebi'uu hin dandeenye sababa saniitiin irraa bayanii ani hedduun isin yaade akka malee isin yaade garuu isin na yaadne natti fakkaate osoo na yaaddanii silaa koomantiin dhuftanii baga nagaan dhuftinaan jettanii na jajjabeessitu. Nama muraasa namni koomantii naa barreesse namni na gaafates jira. Viidiyoo duraati irratti illee namni na gaafate jira. Galatoomaa isiniin jedheen ture viidiyoo dheengadda irratti baay'ee na jajjabeessitanii namoonni immoo karaa dhuunfatiin namoonni hedduun na jajjabeessitan hin beeka. Baay'ee isin galateeffadha. Akkuma san immoo ani immoo dhugaa rabbii dubbachuuf isinuma waliin taphachuuf inni seene malee odoo na dhukkubu fayyilleen qulqulloofne sababa saniitiin wajjin taphadhadheen seene malee jaaladheetii miti jechuudha. Si yaadetuman jechuudha. Akka malee waan ani si yaadeef jechuudha.
Akkaataan isiniin jedha viidiyoon kiyya har'aahi asirratti dhaabataa iddoon immoo baay'ee namatti tola. Yoo iddoo kana hin beektanii iddoo irra taa'anii xiqqoo hafuuratti fudhatanii iddoo itti babbashannananii hin beektu jedhee yaada. Hundumti keessanuu amma kana booda isin jalaan badu. Isinis immoo du'aa isirratti jabeessaa naaf kadhadhaa. Akkuma nan isinii kadhadhu jechuudha. Ani baay'ee tokko waan isin jaalladhuuf yeroo baay'ee du'aa illee isiniif hin kadhadha. Hunduma keessanuu ilmaan Oromoo bakka jirutti jechuudha, kan biyya keessas kan biyya alaas hundumaa jechuudha. Ilmaan Oromoo kan ta'e hunduma isaatiif iyyuu amantaa isaaniitiin amantaa kiristaanaa ta'e islaama ta'e nuti oromummaa walitti qabna. Hunduma keessaniifuu anis isiniif hin kadhadhaa, isinis immoo akkasuma naa kadhadhaa. Namoota hundaafuu isinis kadhadhaan isiniin jedha. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaataa. Warroon isiniif tole immoo laayikii, sheerii, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Kan maatii koo hin taane kottaa maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Nagaa naa ta'a, nagaa keessa naa jiraadhaa.